Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel unnumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeenyaa galatu kunoo guyyaa irraa kana immoo wanta baay'ee isin ajaa'ibu gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan akkas immoo namoonni hedduun keessanii wanta kana ni barbaaddu itti gammaddu jedhi wanta yaade waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheeti dhufe egaan kunootti akkuma argaatti jirtanii amma saayitii kana kan hin jiru weebsaayitii keessa jechuudha kunootti akkuma gartanii Google irra seenuudhaan egaa salphaatti suuraa gosa kamiiniyyuu jechuudha suuraa kamiiniyyuu harka keessaniin osoo ittiin buutanii editii hin godhin jechuudha salphaatti background isaa irraa kaasuu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha background balleessuu qofaa immoo osoo hin taane wantoota garaagaraa illee achumatti itti dabaluuti ni dandeessu baay'ee tokko waan isin ajaa'ibuudha hojii tokko isin hin barbaachisu salphaatti sekondii 5 gidduutti osoo harka keessanii ittiin bu'ini al tokko qofaa ajaja kennuufiidhaani background wanta suuraa keessan irraa fokkisiistee wantoota duduba suuraa keessanitti mul'atan kamiiniyyuu balleessuudhaaf salphaatti kan isin dandeessudha jechuudha daawwattoota diyyaa please hundumti keessanii viidiyoo kana like godhaan isiniin jedha egaan like gottaa innaa deemtanii jabeessaa waan deemtaniif please like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha egaan akkamitti akka kana godhachuuti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha amma salphaatti jalqaba gara isin dhufuuti qabdanii gara Google ni dhuftu jechuudha daawwattoota gara Google akka dhuftanii wanti isin jettanii barreessitanii kunoo akkuma gartanii Google karaa kamiiniyyuu seenuu ni dandeessu karaa Chromee karaa use browseris eessaraan iyyuu seenuuti ni dandeessu jechuudha jalqaba gaafa seentanii kunoo akkuma gartanii www jettanii remove jettanii kunoo akkuma screen irratti argaa jirtan iddoo kanarratti kunoo zoom godhee isinitti agarsiisaatiin jira bifa kanaatiin barreessitanii jechuudha kan isin sarchii gootanii gara kan biraayyuu isin geessu salphaatti gara websaayitii sanaatti isin geessa jechuudha inniyyuu go jettu jechuudha salphaatti eessa na fide jechuudha kunootti gara websaayitii an barbaadu na fideeti jira jechuudha kunoo akkuma agartanii kana fakkaata jechuudha interfeesiin isaa kana fakkaata salphaadha jechuudha haalli itti fayyadamasaa kunootti jechuudha akkuma agartanii backgroundii suuraa keessan irraa balleessuudhaa fi kunootti jechuudha select a photo jedha waan ta'eef iddoo kanarra cuqaastu jechuudha daawwattoota kanarraa inni asin seentanii garin itti isin fidu kunootti jechuudha akkuma agartanii gara suuraa keessaniitti isin fida isin as keessaa gaa suuraa keessanii filattu jechuudha kunootti amma suuraa kiyya filadheetiin jira kunoo suuraa koo akkam filadheeni bifa kanaatiin akka gartan kodaatti processii isiniif godha jechuudha sekondii 5 caalaa isinitti fudhatu kunoo akkuma argaa jirtanii naaf xumureetti jira jechuudha amma background isaa gannaaf baasa jechuudha wow baay'ee tokko nama ajaa'iba kunoo akkuma gartanii inni originaalii isaa isa kanadha inni background irraa naaf balleesse immoo kunootti isa kanadha jechuudha egaan kunootti kana akkamitti save godhattu gajalaa kanarra yookiin dhuma kanarra download kan jettu jirti waan ta'eef downloadii kanarraa al tokkootiif innaa isin cuqaastanii kunootti akkuma gartanii downloadii isiniif ta'a jechuudha kanaaf salphaatti maal gootanii jirtu jechuudha suuraa isin barbaaddan suni downloadii isiniif ta'a egaan backgroundin suuraa kana waa tokkoyyuu irra jiru suuraa an barbaadu sana qofaatu irraa naaf citeetu baa jechuudha daawwattoota egaan achuma irratti ediitii gochuu immoo yoo barbaadani kunootti edit ka jettu bukkee kanarra ni jirti waan ta'eef kan irra cuqaasuudhaan wantoota barbaadan itti dabaluuti ni dandeessu egaan backgroundii gosa garaagaraa itti dabaluudhaaf immoo kunootti jechuudha akkuma agartanii wantoota garaagaraaf fayyadamuuti ni dandeessu jechuudha kunootti addanuma irratti backgroundii wanta barbaadan itti gaggeeddaruu kan isin dandeessudha jechuudha daawwattoota kanaaf baay'ee tokko wanta na gammachiisee waan ta'eef an fideetan isiita agarsiisa jechuudha daawwattoota egaan isin illee akka isin gammadan abdiin qaba wanta backgroundin irraa bade kana maallaa godhama duduba isaa waan kan biraa jira jettanii yaadina wanta barbaadan kamitti iyyuu fayyadamuu ni dandeessu fakkeenyaaf PSRT keessan keessa seentanii yookiin immoo application kan biraas ta'u yookiin background isaa wanta godhachuutii barbaadan suuraa tokko filattanii jechuudha fakkeenyaaf suuraa nama background isaa balleesse wanta kana kaa'achuutii yoo barbaade kunoo karaloota barbaade yoo barbaade immoo suuraan barbaade irra kaa'achuutii yoo barbaade suuraan irra kaa'achuutii barbaade sana nan filadhaa saniin booda suuraa sana irratti immoo background isaa kanan balleesse isa nama websaayitiin fayyadamuudhaani balleesse sana fidadhee kunoo akka kanatti irra kaa'adha jechuudha daawwattoota kanaaf wanta baay'ee tokko faayidaa qabeessadha daawwattoota kun yeroo keessan illee isiniif qusata waan ta'eefan wanta kana isinitti agarsiise akkasin gammachiise akkan isinitti tollee abdiin qaba yeroo ta'an immoo kan kana caalaa bareedu barumsa ajaa'ibaraadhaan deebinee galagaruttuu nagaannaaf tura isinan jaaladhaa isinan kabajaa like share subscribe gochuun nagatinaa isiniin jecha bye bye